Tole nagaan waaqayyoo bakkaa fi biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Sabni waaqayyoo akkam jirtu obboleessa keessan ergamaa tasheedha. Waldaa argamsa ulfina waaqayyoo idil addunyaarraa magaalaa Bishooftuu kutaa magaalaa Duukaa Maanaa Malkaa keessatti waldaa argamtu. Egaa akkuma beektan waldaan keenya waldaan argamsa ulfina waaqayyoo hojii wangeelaa mul'ata fudhattee hojjechuu adda kaatee bubbulteetti. Akkuma beekamu waldaan keenya waldaan argamsa ulfina waaqayyoo kuni waggaa hedduudhaaf mana kireeffattee yookaan lafa kireeffattee irratti hojjechaa jiraachuun ishii hin beekama. Amma garuu guyyaadhaa guyyaatti yerootti gara baraatti mana kiraa irratti ijaarree achirraa buqqisaa manni kiraa nutti dabalaa warra abbaa manaa immoo nan barbaada jechuudhaan waldaan keenya siqaayee yookaan rakkina guddaa keessa jirti. Haa ta'uutii waldaa keenya keessatti karaa yuutuubii fi ulfina waaqayyoo feesbuukii instaagiraamii telegiraamii dinqii gurguddaa waaqayyoo hojjechaa jira. Kun hospitaala waaqayyooti. Waaqayyoo kaffaltii tokko malee lafa kanatti namoota baay'ee hiikaa tureera. Haa ta'u malee akkuma beekamu akkuma sila dubbadhee mana kiraa kanarraa ammas yeroo gabaabaatti abbaan mana kiraa nan barbaada yookaan irraa ka'ee akka miliyoona 4 yeroo gabaabaatti ji'a 3 asitti nan barbaadedha. Nunis immoo qoreen mana kana ijaaruuf mana kana bituudhaaf hundaa akka waldaa keenyaatti kunoo namooti waaqayyoo na bukkeetti argitan kun qoree kana ijaarsa mana kanaaf bittaa lafa kanaaf sochii hafuuraa sochii adda garaarra jiru. Kanaaf isinis sabni waaqayyoo saba baay'ee qabna. Sabi afaan adda garaa dubbattan hojii waaqayyootiif akka nu duukaa jirtan hin beekna. Kanaaf nunis amma kan waan hin barbaanneef saba qabna. Oromiyaa guutuun nu faana yoo dhaabate yeroo gabaabaatti hospitaala waaqayyoo mana waaqayyoo kana bidnee ijaaruu hin dandeenya jennee honnannee waan kaaneef akkuma beekamu biyya hambaa keessa warri jirtan Awurooppaa keessa Ameerikaa keessa Oromiyaa keessa Itoophiyaa keessa warri jirtan hundi keessan namoota 400 yoo arganne birrii 10,000 yoo laatan inni kun yeroo gabaabaatti manni waaqayyoo kun ijaaramuu danda'a. Manni waaqayyoo kun bitamuu danda'a. Kanaaf Oromiyaa keessa Itoophiyaa keessa Araba keessa warra jirtan tajaajila kanaan baay'ee eebbifamaa akka jirtan abdiif amantii qabna. Sabni waaqayyoo mul'ata kana cina akka dhaabattan jaalala waaqayyootiin isin gaafadha. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Iskiriinii irratti lakkoofsa baankii waldaa argamsa ulfina waaqayyoo jedhu maqaa nama tokkoo miti. Waldaa argamsa ulfina waaqayyoo Bunnaa baankii irratti Nigdi baankii irratti baankii gamtaa Oromiyaa irratti isa kana baankii daldala Itoophiyaa irratti waldaa argamsa ulfina waaqayyoo jedhu iskiriinii irra jirutti hamma humna keessanii $100 $200 birrii 1,500 kaatanii akka nu cina dhaabattan jaalala waaqayyoo nan isin gaafadha. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Koreen ijaarsa kana bittaa kanaaf hundaa'e kunoo na bukkee jiru isaanis hin dubbatu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa jechuun jaalala. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. An maqaan koo Dajaneesii Wayyaan jedhama. Waldaa argamsa ulfina waaqayyoo irratti tajaajila karaa adda garaatiin hojjechaa jira. Amma immoo koree lafa kanaas ta'ee hundaa'ee mana bituudhaaf yookiin mana waaqayyoo ijaaruudhaaf fi nunis mana waaqayyoo ijaarra jenneetu kaane. Namoonni immoo nuti lafti kun lafa baay'ee namoonni baay'een itti hiikamanidha. Nama baay'ee lafatti fayyuudha. Namni baay'ee lafatti waaqeffatee waaqayyoon wajjin wal arguudha. Lafti immoo kan waaqayyootoo ta'ee jiru nuti garuu lafa kireeffannee irra jirra. Lafa kana garuu tokko taanee baay'inaan amma qabnu yoo wal bukkee dhaabbanne kan kana olii mana qulqullummaa gaarii mana waaqayyootti argamu ijaaruu hin dandeenya. Kanaaf ergaan ani qabu alaaf keessa kan jirtan xiqqaaf guddaa otoo hin jedhin kaabaaf kibba bahaaf dhiyaa otoo hin jedhin kun mana waaqayyooti. Manni waaqayyoo immoo addaaf garummaa hin qabu. Hunduma fuulduratti waaqayyo tokkodha. Kanaaf waaqayyo isa tokkicha kana mana qulqullummaa iddootti sabni hiikamu iddootti sabni fayyu. Manni kiraan waaqayyoof hin malu. Manni kiraan waldaadhaaf hin malu. Kanaaf kana keessa baasuun immoo nuti wal bukkee dhaabban nama tokkotti nu ulfaata. Garuu nama baay'ee gaafa ta'e garuu akka salphaatti namni baay'atee wal bira dhaabbate yeroo gabaabaa keessatti waan guddaa hojjechuu dandeenya. Lafa bittaa qofa miti mana isaallee ijaaruu hin dandeenya. Kanaaf alaaf keessa kan jirtan amma qabdaniin jaalalaan mana waaqayyoo keessan jira. Boru dhuftanitti fayyuudhaaf gaafa dhuftu ani ashaaraas keessaan qaba boru keessa kaawwadheera. As keessa 10 haa ta'u 20 haa ta'u as keessaan qaba. Mana waaqayyoo kun gaafa ijaaramu keessatti hirmaadheera jettanii dhaloota akka dabarsitanii fi yaadannoo akka kennamuuf nuyi karaa waldaatiin immoo akka koree kanaas ta'e akka abbaa mul'ataa keenyaatti namoota nu bukkee dhaabbatan hundumaaf gaafa tokko akka toletti hin kadhanne yeroo hundumaa kadhachuudhaaf walitti qabnee dookumentii qopheessinee kadhachuudhaaf guyyaa kadhataa qopheessuudhaaf qophiidha. Kanaaf guyyaa gabaabaa keessatti ji'a 3 keessatti yookiin asii ka'aati yookiin immoo nurraa bitadhaa
jedhan namoonni akkasii baasawee abbaan mana kana waaqayyo sana eebbisu carraa akkasii namni kan biraa namaaf kennu namni keenya baay'ee yeroo baay'ee wal kaasuudhaaf wal eenyu jechuudhaaf deema waan ta'eef kuni garuu irratti dura carraa nuuf kennan jechuudha duratti hin gurgurre kanaaf waaqayyo sana eebbisu jecha amma garuu hundumti nama warri kana dhageessan karaa yuutuubiitiin karaa telegiraamiitiin feesbuukii garaagaraatiin miidiyaatti fayyadamtan hunduma sooshaal miidiyaatiin sheer laayik gochaa namootatti dabarsa namoota biraan gahaa amma humna keessanii immoo waldaa kana biraa akka dhaabbattan kabajaaf jaalala waaqayyootiin isin gaafadhaa waaqayyo sana eebbisu. Bakka jirrutti bakka jirtanitti nagaan koo nagaan hafuuraa isin haa dhaqqabu. Maqaan koo Lammii Jiruun jedhama. Waldaa argamsa ulfina waaqayyoo duukaa mukatamaa yookiin malkaa duukaa gubbaarra kan argaman dhugaadha. Baroota baay'ee mana kiraatiin godda'amaa yookiin immoo annoo jechaa waan turaniif amma abbaan mana keessa jiran kun galateeffamaa ulfina argachaa yaa ta'u oduutiin muddiin ji'a sadii nuuf kennanii qaxaroo ji'a sadiitiin mana kanaa akka keessanaa kaatan yookaan dandeechan bitadhaa jallee isiniif kennina jechaa amma waan qaxaroo itti qaban muddama guddaarra waan jirruuf egaati manguddoo mana kanaa taanee dhaamsinu dabarsinu akkuma Itoophiyaatti namni hundumtu waaqni mana kana keessatti duudaa dubbisu cabaa fayyisu jaamaa banu kun biyya alaaf keessatti beekamaa waan ta'eef amma immoo rakkina manaa kana nurraa hiikuudhaan akka nu gargaartaniif adaraa isin jechaa egaati gizee gabaabaa keessatti akka nu gargaartan jechuudhaan dhaamsa dabarsina. Duraan dursee maqaan koo Tasfaayee Nagaashuu jedhama. Kanan jiraadhu magaalaa Duukamii. Waldaa ulfina waaqayyoo akka nu gargaartan akka nu duuba dhaabbattan lafa kana hin bitanna jenneeti mana kana fagoorraa dhiyoorraa warri alaala jirtanillee akka nu duuba dhaabbattan xiqqaa guddaan obboleewwan keenya. Tole maqaan koo ani Farfattuu Zinnuu Lamuun jedhama. Waldaan koo waldaa argamsa ulfina waaqayyoo kan jedhamu magaalaa Duukam keessatti kan argamu. Manni waaqayyoo kun yeroo baay'eedhaaf yeroo dheeraadhaaf kiraa irra ture. Haa ta'uyyuu malee abbaan lafa kana nuu kennanis waaqayyo isaan eebbisu isaan jaalanna baay'ee yeroo dheeraadhaaf achirratti hojii waaqayyoo gurguddaan hojjetamaa tureera. Kan dhala dhaban argataniiru namooti dhukkubsatan itti fayyaniiru. Haa ta'uyyuu malee sababni lafti mana kiraa kana ta'eedhaaf amma immoo abbaan lafaa gurguratee hojicha kan biraattiin hojjechuu waan barbaaduuf carraa jalqabaa nuu kennee jira. Isa kanammoo waldaan keenya kun bituudhaaf baajata mataashii gahaa waan hin qabaanneedhaaf namoonni waaqayyoo waamicha qabdan adaraa dhaamsa isinii dabarsaa kan jirru akka waldaa argamsa ulfina waaqayyootti nu bira dhaabadhaa obboloonni keenya ala keessa jirtan waaqayyoommoo akka isin gargaaru guddaa hin amanna isinis akka nu bira dhaabattan hin amanna. Kanaaf hospitaala waaqayyoo kana waliin taane akka ijaarruuf dhaamsa keenya isinii dabarsaa jirra. Maarree waltaanee akka ijaarruuf nus kunoo dhaamsa keenya isinitti ergaa irra adaraa keessan hospitaala waaqayyoo kana ijaaruudhaaf namni baay'een namichatu akkas jedheedham bakka naquun beekodheetu korojoo keessa buusii bakka deemutti buusaa jedhan. Nu garuu akkas utoo hin taane bakka dhandu beekna waamicha keenya beekna waan ta'eef mana waaqayyoo kana immoo hojii keenya godhannee waltaanee akka ijaarruuf kunoo dhaamsa keenya isinii dabarsina lafan jirtanitti nagaaf waaqayyoo faraarri isin faana haa ta'u jecha nu wajjiniin akka mana kana ijaartan yookaan akka nu deeggartan jenna. Sina eebbisu. Beektan kun waldaan keenya waldaan argamsa ulfina waaqayyoo kun keessi isaa immoo kana fakkaata. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. As keessatti isaan kun akkuma amma sila isiniin jenne koree lafa kana ijaarsaaf dhaabatedha. Keessi isaa kana fakkaata. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Biyya adda garaarra warri jirtan lafa kana keessatti yookaan bakka kanatti waldaa keenya keessatti jaamaan argeera, duudaan dhaga'eera, nafti diriireera, du'aan ka'eera. Wanti hojjetamne takkayyuu hin jiru. Kanaaf biyya hambaa keessa warri jirtan, biyya Ameerikaa biyya ala keessa warri jirtan, tajaajila keenya warri jaalattan waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu akka nu bira dhaabattan jaalala waaqayyootiin isin gaafanna. Lafa kanatti harki waaqayyoo jira, humni waaqayyoo jira, hospitaala waaqayyoo kana waliin taane akka ijaarru hundi keenya koreen lafa kanaaf dhaabate adaraa guddaa isiniin jedha. Sabni keenya akka nu duukaa dhaabattan akka nu qaqqabdan abdiif amantii guddaa qabna. Inni kun immoo hin ta'a yeroo gabaabaa keessatti inni kun xumurame galataaf akka dhaabannu jaalala waaqayyoodhaan inni isin gaafadha. Kunoo kana fakkaata keessisaa kana fakkaata lafa kanatti waaqayyo hidhaa adda garaa hiikaa jira. Gooftaan dinqii guddaa gochaa jira.
akkuma argitan amma yeroo kana sagantaan lafa kana ture ganama waaqayyo lafa kanatti hidhaa guddaa hiikaa tureera. Kana fakkaata baay'ee haala namatti toluun haala dinqiif taamiraatiidhaan waaqayyo nu gargaaraa jira. Hidhaan namoota baay'ee hiikamaa jira. Kadhannaan keessan kana duras baay'ee nu gargaareera. Kun immoo waltajjii isaati akkuma isin argitan yuutuubii keenyarraa tajaajila keenya karaa adda garaatiin. Inni kun immoo waltajjii waldaa keenyaati. Sirriitti ilaalaa amma dandeessan namni amma humna isaati gumaacha akka godhu abdii fi amantii guddaa qabna. Inni kun yeroo gabaabaatti xumuramee galata guddaaf akka dhaabannu isa kanarra immoo namoota nu cina dhaabatan iskiliippii isaa mana baankiitii baasnee nama hundumaaf karaa dhuma yuutuubii keenya daayireektiirree laayiviidhaan illee hin kadhannaa waraqaa laagaa illee isinii kennina. Namoota nu cina dhaabattan ijoolleen keenya waldaa keenya keessaas biyya adda garaa keessa jirtan biyya Dubaay keessa, Beeruutiin keessa, Jordaan keessa, Kuweet keessa, biyya adda garaa keessa, Ameerikaa keessa, Kaanaadaa biyya adda addaa warra jirtan jirtu waamicha kana dhageeffattanii yeroo gabaabaatti akka nuu qaqqabdan jaalala waaqayyooniin isin gaafadha. Kunoo koreen lafa kanaaf dhaabatan sila akkuma dura dubbachaa turretti argitaniittu kunoo na cina jiru hundumti isaanii kotta kunoo isaan dura maqaa isaanii beeksisaniiru. Kanaaf atattamaan waamicha isinii goona waldaan keenya waldaan argamsa ulfina waaqayyo amma dandeessan doolaara 100 200 akkuma sila isinitti immoo nama tokkotti ulfaata namni 400 birrii 10,000 yoo kenna yeroo gabaabaatti isa kana xumurree binnee galataaf dhaabachuu dandeenya. Maqaa waldaa argamsa ulfina waaqayyo kan jiru irratti achi iskiriinii irra kan jiru irratti achirratti bunnaa baankii daldala Itoophiyaa gamtaa Oromiyaa akkasuma baankii Awaash irratti isa kana irratti baankii daldala Itoophiyaa irratti amma humna keessanii akka gumaachitan jaalala waaqayyoon isin gaafadha. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Mul'anni kun tajaajilli kun amma handaara lafaatti itti fufee hojii wangeelaa kun akka bal'atu murannoo guddaan onneeffannoo guddaadhaan kaaneerraa waldaa iddoo adda garaatti qirincaafi bal'isaa jirra. Hojii wangeelaa guddaan hojjetamaa jira. Isa kanaaf immoo gargaarsi keessan nu barbaachisa. Nuti dhaabadhaan isiniin jedha. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa. Shaaloom. lafa jirtanitti yeroo hundumaa dubbiin waaqayyoo haaraa dubbii waaqayyoo haaraa kanatti lallabu lafti kun yoo bitan borolootatti dhala garuu amma iddoo jiru kanatti gaafuu ka'aayichaa kuma dubbachaa turre gaafuu immoo mana kiraa dabala karaa garaa garaatti manni waaqayyoo kun laftitti sabni hiikamu akkas ta'uu hin qabaa hanqa'uu hin qabaa lafas sanis kan waaqayyoo kanaaf waaqayyo immoo isiniin qaba isin akka mana qulqullummaa ijaaru nama mana qulqullummaa ijaaru jedhee namni murteessee jaallatee gara kanatti hiixatu hundumtu waaqayyo akka eebbisu waaqayyo immoo ni amanamaa kanaaf waaqayyo sinaa eebbisu. Egaa akkuma beekamu akkuma obboloonni namooti baay'een hojjechaa turanii waldaan keenya akkuma kana lafa mataa ishee kan hin qabnedha. Lafa mataa ishee kan ammoo argachuudhaaf baajanni hin barbaachisa. Baajanni kun immoo akka waldaa keenyaattis ta'u akka waldaa kamitti waldaan baajata qabu ayyaana waaqayyoo sayidaa eeguu qabdi malee. Isa kana jechuudhaaf nu abboloota keenya lafa jirtanitti kan isin beeksifnu akka waldaa argamsa ulfina waaqayyoo bira dhaabbatan. Obboloonni keenya biyya alaa biyya keessaa jirtan waldaa kana bira dhaabbatanii hospitaala waaqayyoo kan akka nu faana taananii ijaartan isin jechuu jaallanna. Ammas irra deebinee waltaanee waldaa kana akka ijaarruuf amma dhaamsa keenya isin midhagsina lafa jirtanitti eebbifama waaqayyoo isin haa eebbisu isin jechuu jaallanna.